Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota qophii kootii akkam jirtan jira jirtu baga jiraattan jireenya akkam walhamdulillah ana biraa baay'ee tokko bareedduudha baay'ee gaariidha yaaddoo dhukkuba koronaa irraa kanaaf jechuudha gara biraa nagaan qabamee isin akkam jirtan. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma beekamu gaa sababa ayyaana iidaatiin wal qabatee samoonii kana viidiyoo isiniif hin waraabne hanguma kanatti haguma guyyaa 3 fi guyyaa 2-3 kana keessatti kuno akkuma isin agartan kana jechuudha lakkoofsi akkuma ol dabaletti jira. Egaa arrasi irraa isin agarsiisu barbaadeeti jechuudha aalama kanarratti lakkoofsi namoota dhukkuba kana wajjin jiraataaranii haala kamiin jira isa jedhu isin biraan ga'uu barbaadeetiin guyyaadhaa haala qindeeffadhee isiniif dhiyaadhe akkasuma biyya keenya keessattis immoo haalaan dabalaa akka jiru isin biraan ga'uu fi akkasuma biyyoota arabaa keessatti naannoo biyya keenya gaggabaabsee kanan isin biraan ga'uutaa haga xumuraatti na hordofaan isiniin jedha. Gamonumaan namoonni peejii kiyya faariyaa taatan bagee nagaan dhuftan Abuliinaa Tube jechuudhaan YouTube channel keessan keessa seenaati subscribe godhaa family taana wantoota tokko asirratti wal barsiifnaa walirraa waa barannaan isiniin jedha. Egaa akkuma isinitti mul'atu jechuudha jalqaba irratti akkuma agartan namoonni egaa dhukkuba kanaan qabamanii guutuu aalama kana irratti argaman jechuudha. Yoo jalqaba irratti kan laallu ta'ee akkuma isin agartan kana nam miliyoona 5 fi 800 fi 54 fi 800 fi 29 qaqqabee jira jechuudha akka waliigalaatti jechuudha. Akkasuma namoonni dhukkuba kanaan haga wanaatti lubbuu dhaban jechuudha akkuma isin agartan kana nam miliyoona 3 fi 59 fi 800 fi 90 qaqqabee jira jechuudha akkuma isin qalama gidduutti agartan kan nam 300 fi 59 fi 800 fi 90 qaqqabee jira namoonni balaa dhukkuba kanaatiin haga dhaatti lubbuu dhaban. Akkasuma immoo dhukkuba kanarraa immoo rabbi laaffisee fi haga har'aatti jechuudha namoonni dhukkuba kanarraa dandamatan jechuudha nam miliyoona 2,500 fi 40,000 fi namoota 19 jechuudha nam miliyoona 2 fi 500 fi 40,000 fi 19 qaqqabee jira namoonni fayyee maatii isaanii faamilii isaaniitti makamee jechuudha kun akka waliigalaattiidha jechuudha kanan isin biraan ga'ee amma gara tarree takka haga 10 warra jiran laallee akkasuma immoo biyyoota arabaarraa akkasuma takka isiniif himee akkasumatti immoo kan biyya keenya gaggabaabsee kanan isin biraan ga'uutaa adda haala isin agartan kanatti isiniif dhiyeesse waan ta'eef haalli naaf mijachuu dhiisuu danda'a bal'inaan kan biyyoota arabaa heddumeessee isiniif dhiyeessuu dhabuu nan danda'a sababiin isaas haala kanaan hin mijatu waan ta'eef kanaaf gaggabaabsee akkasuma daqiiqaan isa akkasinitti dheeranneefan haala kanaan isiniif qabadhee dhufe filannoo keessanii yoo ka daqiiqaa dheeraa barbaadna kan jettan ta'es immoo komentii jalatti yaada keessan waan barbaadan naaf ibsuu dandeessu. Amma gara tarree takka warra haga 10 gartee biyyoota jechuudha inni dhukkubni kun itti cimee jiru kan wajjin laallu ta'a jechuudha haga xumuraatti na hordofaa. Hayyeegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo akkuma isin gabataa irratti agartan kana jechuudha tokkoffaa irratti kan argamtu Ameerikaa yoo ta'u Ameerikaan guyyaa hadhaa biyya Ameerikaa keessatti namoonni dhukkuba kanaan egaa qabamee oolee akkuma isin agartan kana jechuudha nam 11,288 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee oolee akkasuma namoonni guyyaa hadhaa lubbuu dhaban nam 600 fi 74 qaqqabee du'ee ooleera jechuudha guyyaa hadhaatti. Akka waliigalaatti haga guyyaa hadhaatti namoonni balaa dhukkuba kanaatiin biyya Ameerikaatti lubbuu dhaban jechuudha akkuma isin as keessatti agartan nam
kun dhibba tokkoof kuma lamaa fi dhibba torbaa fi 81 qaqqabee jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun immoo namoonni biyya Ameerikaa keessatti balaa dhukkuba kanaatiin dhukkuba kana wajji jiraataa jiran jechuudha. Nam miliyoona takkaa fi 700,000 57,000 fi 91 sadarkaa tokkoffaa irratti argamti jechuudha Ameerikaan. Biraazil sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu jechuudha. Biraazil akkuma isin agartan sadarkaa lammaffaa irra jirti. Guyyaa hadhaa nam 3,947 fi 47 dhukkuba kanaan qabamee oolee jira biyya Biraazilitti. Akkasuma nam 238 guyyaa hadhaa du'aan boqotee ooleera. Biyya Biraazil keessatti agawwanaatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban jechuudha. Akkuma isin agartan kana nam 25,000 fi 900 fi 35 qaqqabee jira jechuudha akka waliigalaatti kan du'e. Akkasuma Biraazil keessatti namoonni dhukkuba kana wajji jiraataa jiran jechuudha. Akkuma isin agartan kana nam 400,000 fi 418 fi 608 sadarkaa lammaffaa irratti argamti Biraazil. Biyya Biraazil keessatti namoonni dhukkuba kanarraa fayyanii dandamatanii maatii isaaniitti makaman jechuudha. Nam 166 fi 647 fayyee maatiitti makame maashaallah tabaarakallah jechuudha namatti tola. Akkasuma kan biyya Ameerikaa isiniif hin himne kan biyya Ameerikaa kan fayyee maatii isaatti makame nam 400,000 fi 94,000 fi 722 fayyee maatii isaatti makameera. Kanaan egaa Biraazil sadarkaa lammaffaa irratti argamti jechuudha. Ruusiyaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu isinitti mul'ata jedheeti yaada. Ruusiyaan sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Guyyaa hadhaa nam 8,371 galmeessitee oolte dhukkuba kanaan jechuudha. By the way akka gabataa irratti isin mul'atu kana jechuudha. Kan mallattoo keelloo yookaan bicaa irratti barreeffamee jiru kun warroota guyyaa hadhaa qabamanidha. Akkasuma kanneen diimaa keessatti argaman kun warroota du'anidha jechuudha. Akkasuma kan giddu lamaan kanatti argamu ammoo warroota akka waliigalaatti jechuudha. Du'an dhukkuba kanaan du'anidha jechuudha. Akkasuma kanneen gara harka mirgaatti argamu kunneen warroota akka waliigalaatti fayyanii faamiliitti makamanii jechuudha. Egaa dubbii kiyyattiin achis hin deebisagaa Ruusiyaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 8,371 fi 71 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamee oole Ruusiyaa keessatti. Akkasuma nam 100 fi 74 dhukkuba kanaan qabamee ooleera. Akka waliigalaatti biyya Ruusiyaa keessatti namoonni hamma hadhaatti dhukkuba kanaa wajji jiraataa namoonni hamma hadhaatti balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu dhaban jechuudha. Nama 4,142 jechuudha. Akkasuma dhukkuba kanarraa namoonni fayyanii maatii isaaniitti makaman Ruusiyaa keessatti jechuudha. Akkuma isin gara harka mirgaatti argitan kana nama 150,900 fi 93 jechuudha. Ruusiyaa keessatti ammoo namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiru jechuudha. Akka waliigalaatti nam 300,000 fi 79 fi 51 sadarkaa sadaffaa irratti argamtu Ruusiyaan jechuudha. Afuraffaa irratti kan argamu akkuma isin agartan kana Ispeen sadarkaa afuraffaa irratti argamti jechuudha. Ispeen sadarkaa afuraffaa irratti argamti. Guyyaa hadhaa nam 1,000 fi nam 1,000 fi 137 du'aan galmaa'ee oolee. Akkasuma namni tokko du'aan boqotee oolee jira. Akkuma isin agartan kana nama tokkotu guyyaa hadhaa biyya Ispeenitti du'aan boqote jechuudha. Akkuma isin agartan kana. Akkasuma akka waliigalaatti biyya Ispeenitti hagadhaatti namoonni balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu ofii dhaban jechuun nam 27,000 fi 111 jechuudha. Nam 27,000 fi 111 biyya Ispeen keessatti hagadhaatti kan lubbuu dhabe isinitti mul'ata jedheeti yaada. Akkasuma namoonni Ispeen keessatti dhukkuba kanarraa dandamatanii gara maatii isaaniitti makaman jechuudha. Nam 196 fi 959 58
tu fayyee gara maatii isaatti makamee jechuudha. Akkasuma namoonni biyya Spain keessatti dhukkuba kana wajji jiraataa jiran nankum 284,986 sadarkaa afuraffaa irra teessee jirti Spain. Egaa UK sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu. UK sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 1,887 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamee oole. Akkasuma biyya UK keessatti guyyaa hadhaa kan lubbuu dhabee nam 377 jechuudha. Akkuma isin sanduuqa keessatti agartan kan jechuudha. Akka waliigalaatti biyya UKtti namoonni hagadhaatti lubbuu dhaban nankum 37,837 tu hagadhaatti balaa dhukkuba kanaatiin biyya UKtti lubbuu dhabee jechuudha. Akkasuma namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran jechuudha. Biyya UK keessatti nankum 269,127 sadarkaa shanaffaa irratti argamti UK'n. Itaalii sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu jechuudha. Guyyaadha nama 593 galmeessitee oolte jirti. Akkasuma namni 70 du'aan boqotee oole. Akka waliigalaatti biyya UK'tti hagadhaatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nankum 33,142 jechuudha. Akkasuma namoonni dhukkuba kanarraa fayyee dandamatanii maatiitti makaman nankum 150,604 fayyee maatiitti makameera biyya Itaaliitti jechuudha. Namoonni immoo hagadhaatti dhukkuba kanaa wajjin qabamee jiru biyya UK keessatti jechuudha. Nankum 231,732 jechuudha. Sadarkaa ja'affaa irratti argamti. Faransaay sadarkaa torbaffaa irratti argamti. Akkuma isin agartan guyyaa hadhaa kan qabame hin jiru, akkasuma kan du'e hin jiru jechuudha. Garuu akka waliigalaatti kan du'e nankum 28,596 akka waliigalaatti kan du'e biyya Faransaaytti. Akkasuma namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa Faransaay keessatti jechuudha. Nankum 182,913 jechuudha. Namoonni dhukkuba kanarraa fayyanii biyya Faransaaytti maatii ofiitti makaman jechuudha. Faransaay keessatti nam 66,584 fayyee maatiitti makamee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Warroota fayyaniif maashaallah jenna. Warroota immoo dhukkuba kanaan wajjin cinqamaa jiran sa'aatii kana keessa rabbiin itti nuuf araaramu. Jarmaan sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Sadarkaa 8ffaa irratti argamti Jarmaan. Guyyaa hadhaa nama 490tu dhukkuba kanaan qabamee oole. Akkasuma nama 25tu guyyaa hadhaa biyya Jarmaanitti du'ee oole jechuudha dhukkuba kanaan. Akka waliigalaatti kan du'e biyya Jarmaanitti nama 8,558 nama 8,558 jechuudha. Akkasuma namoonni dhukkuba kanarraa fayyee dandamatee maatiitti makame nankum 163,200 jechuudha biyya Jarmaan keessatti. Akka waliigalaatti biyya Jarmaan keessatti namoonni dhukkuba kana dhukkubsataa jiran nankum 182,385 sadarkaa 8ffaa irra jirti. Indiyaan sadarkaa 9ffaa irra dhuftee jirti. Ka guyyaa hadhaa biyya Hindiitti nama 176 du'aan boqotee oole. Akkasuma akka waliigalaatti nama 4,710 du'e kan dhukkuba kanaan qabamee oole. Akka waliigalaatti jechuudha nama 7,276 jechuudha. Akkasuma Indiyaa keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nankum 165,362 dhukkuba kanarraa kan dandamate nama 70,788 jechuudha. Sadarkaa 10ffaa irra kan jirtu Turkiidha. Turkiin gad dhuftee turte gara sadarkaa waan nama dhibu gara sadarkaa 78 irra dhuftee turte amma ol deebite gara 10ffaatti jechuudha. Fooyya'aa jira jechuudha. Gizee kana yeroo akkanaa fooyyaa'insatu mul'ata jechuudha biyya Turkii keessatti. Amma antana guyyaa hadhaa nama 1,182 tu qabamee oole. Nama 30 qofa kan du'e oole guyyaa hadhaa jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Turkiitti kan hagarraatti du'aan boqote nama 4,000
dhibba afurii fi 61 jechuudha hagaadhaatti kan du'an boqote. Akkasuma namoonni dhukkuba kanarraa dandamatanii biyya Turkii keessatti jechuudha manatti deebi'anii galan nam kun 124 fi 300 fi 69 jechuudha akkuma isin agartan kana sanduuqa keessatti. Akkasuma Turkiyaa keessatti namoonni immoo dhukkubsataa jiran nam kun 160 fi 900 fi 70 sagaleen sadarkaa kurnaffaa irratti argamti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota tokko kunneen sadarkaa tokko haga sadarkaa 10 warran isinii dhiyeessedha jechuudha. Biyya kamitti cimee jira ama fakkeenyaaf Turkii kana fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Duraan sadarkaa 7ffaa faa 8ffaa irra turte jechuudha. Wannan isinii yeroon isinii dabarsaa turetti yoo yaadatu ta'e akkasuma immoo haaluma wal fakkaatuun fakkeenyaaf Biraaziliin kun sadarkaa 7ffaa irra turte jechuudha. Amma kan sadarkaa 2ffaa irratti dhufte argamtu. Spain kun sadarkaa tokkoffaa 2ffaa irra ture jechuudha. Bakka amma Biraazil teesse kana bakka kana turte jechuudha. Spain milaala garaagarummaa jiru jechuudha. Gara sadarkaa 2rraa gara sadarkaa 4tti turte Spain. Garuu Biraazil immoo sadarkaa 6rraa gara sadarkaa 2tti gadi bu'ee jira jechuudha. Maalidha kuni? Spain keessatti fooyya'insaatu mul'ata. Akkasuma Biraazil keessatti immoo akka cimeedha kan agarsiisu jechuudha. Akkasuma Turkii keessatti illee baay'ee tokko jijjiiramni jiraachuudha jechuudha kan mul'atu. Maafi sadarkaa 7-8 irraa gara 10 tolsiquun baay'ee tokko jechuudha fooyya'insa jiru agarsiisa jechuudha. Kunneen egaa sadarkaa warra qabatee jirudha akkuma isin agartanii sadarkaa 1 haga 10 warra qabatanii jirudha. Waan nama dhibu biyya Saudi Arabiyaa keessatti guyyaa hadhaa akkuma isin agartan kana jechuudha. Namoonni qabamee oolee biyya Saudi keessatti nam kun tokko 644 yoo ta'u namni 16 guyyaadhaa du'aan boqotee ooleera. Akkasuma immoo akka waliigalaatti nama 441 qaqqabeera kan du'e jechuudha. Akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanarraa dandamatee manatti deebi'e jechuudha biyya kanatti Saudi keessatti jechuudha. Nama 54 jedha kun asirra nama 54 fi 553 fayyee manatti galee jira jechuudha. Akkasuma akka waliigalaatti ammoo asirratti kan mul'atu nam 84 fi 185 akka waliigalaatti dhukkuba kanaan biyya kana keessatti kan qabamee jechuudha. Akkuma agartan gaa Qatar keessatti Qatar kun agartanii akka darajaatti sadarkaa 20ffaa irra jirti. Guyyaadhaa nam 1967 dhukkuba kanaan qabamee oolee. Akkasuma nama 3tu biyya Qataratti du'aan boqotee jechuudha. Akka waliigalaatti nam 33 qaqqabeera kan du'e jechuudha. Kan dhukkuba kanarraa fayyee immoo maatiitti makame biyya Qatar keessatti jechuudha. Akkuma isin agartan nam 15,000 fi 399 akkasuma akka waliigalaatti nam 50,000 fi 900 fi 14 jechuudha. Namoonni dhukkubsataan Qatar haala kanarra jirti. Akkasuma immoo USA in agartanii akka sadarkaatti olaallee Dubai jechuudha sadarkaa 27ffaa irra jirti. Akkasuma guyyaadha nama 3tu du'aan boqotee nam 500 fi 63tu dhukkuba kanaan qabamee oolee kan du'e haga wanaatti nam 258 jechuudha. Biyya Dubaitti immoo namoonni dhukkuba kanarraa fayyanii manatti deebi'anii galan nam 16,685 jechuudha. Maashaallah. Akkasuma namoonni immoo dhukkubsataa jiran nama 32,532 jechuudha. Egaa kun Dubaiidha. Akkasuma immoo Kuwait keessatti akkuma isin agartan kana Kuwait sadarkaa 23ffaa irratti argamti. Guyyaadhaa nam 800 fi 45tu qabamee oolee. Akkasuma nama 10tu du'aan boqote. Akka waliigalaatti nama 185 qaqqabeera kan du'e jechuudha. Kan immoo fayyee maatiitti makame nama 8,000 fi 698. Akkasuma biyya Kuwait keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran jechuudha. Namoota 24,000 fi 112 qaqqabee jira jechuudha biyya Kuwait keessatti. Akkasuma egaa
kunneen egaa kan biyya Arabaati akkuma duraa isiniin jedhee gabataa kanarraa isin agarsiisaa isiniif dubbisuun maaliif wal darajaadhaan wal caalu wal biratti hin argamu waan ta'eef baay'ee ulfaata. Amma ka fakkeenyaaf kun kan biyya Egypt oolan isiniif ibsee kun akkuma isin agartan Egypt sadarkaa 37ffaa irratti argamti guyyaa hadhaa nama 1127 qabame wala akkasuma nama 29 du'aan boqotee oolee jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Egyptitti kan du'aan boqotee jechuudha. Kun akkuma isin agartan kana nama 845tu du'ee jira jechuudha akka waliigalaatti. Akkasuma kan fayyee maatiitti makame immoo nama 5339 maannoo 59 akka waliigalaatti namoonni biyya Egyptitti dhukkubaan kanaan qabamee jiru nama 20 fi 793 jechuudha. Egaa akkasuma Egyptitti taanee kan dhiyaatu gaa Suudaan akkuma isin asitti agartan kana jechuudha. Sadarkaadhaan yoo ta'e sadarkaa 69 irra jirti. Guyyaa hadhaa nama 200tu dhukkuba kanaan galmaa'ee oole. Akkasuma namoota 11tu du'aan boqotee oole jechuudha biyya Suudaanitti. Akka waliigalaatti gaa kan du'e 195 nuun jedha jechuudha. Akka asirratti agarrutti jechuudha. Akkasuma namoonni immoo dhukkuba kanaa wajji jiraatan nama 4346 jechuudha. Akkuma isin gabatee sanduuqa keessatti agartan kana akkasuma immoo namoonni immoo dhukkuba kanarraa dandamatee fayyee jiru Suudaan keessatti nama 749 jechuudha. Akkasuma immoo Soomaaliyaa sadarkaa yoo laallu 90 fi 90 irra jirti. Kun akkuma isin agartan Soomaaliyaan sadarkaa 9ffaa irra jirti 90ffaa irra jirti. Guyyaadha nam 97tu dhukkuba kanaan galmaa'ee oole biyya Soomaalii keessatti. Akkasuma namoota 5tu du'aan boqotee oole jechuudha. Akka waliigalaatti kan du'e nam 72 qaqqabeera jechuudha. Akkasuma immoo namoonni dhukkuba kanarraa fayyanii maatiitti makaman Soomaaliyaa keessatti namoota 310 kan dhukkubsataa jiru ammoo namoota 1882 Soomaaliyaa keessatti jechuudha. Keeniyaan 94ffaa irratti argamti. Guyyaadhaa nam 147tu dhukkuba kanaan qabamee oole. Akkasuma biyya Keeniyaatti kan du'e nama 3 akka waliigalaatti nam 58 qaqqabeera kan du'e. Kan fayyee maatiitti makame nam 421 jechuudha. Akkasuma Keeniyaa keessatti namoonni dhukkubsataa jiran nam 1618 jechuudha. Akkuma isin asirratti agartan kana jechuun egaa Itoophiyaatti dhufne jechuudha. Kanatti aansinee Itoophiyaatu nu dhufa. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti guyyaa hadhaa haala nama gaddisiisuun sadarkaa 1ffaa irratti guyyaa hadhaa galmaa'ee jira. Lakkoofsi kuni namoota 100tu guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabame jechuudha. Kan du'e ammoo nama 1 jechuudha. Guyyaa hadhaati kun akka waliigalaatti biyya keenyatti dhukkuba kanaan namoonni du'an 7 guutaniiru. Akkasuma immoo lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabame biyya keenyatti nama 831 qaqqabee jira jechuudha. Akkuma isin sanduuqa keessatti agartan kan garuu namoonni fayyan immoo nama 191 qaqqabee jira. Haala kanaan jirti biyyi keenyaaf ollaan biyya keenyaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo egaa inni kan sadarkaa qabatee jiru akkuma isin argitan kana sadarkaa 1 kaasee amma 210 inni hinuma deema. Garuu ani sadarkaa isaanii akka tartiiba isaanii kanaan isiniif dubbisuudhaaf isinumattuu yeroon nu ga'u isiniifis viidiyoon isinitti dheerata waan ta'eefin gaggabaabsee jechuudha. Haala qabatama qabuun isiniif qabadhee dhiyaadhe inshallah video wal fakkaatuun haga walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videoon kun yoo isinitti tole immoo share gochuudhaan akkasuma like gochuudhaan